qormaata si mudachuu malaniif of qopheessi. Namoonni danuun waan tokko gochuuf ka'anii yeroodhaa dadhabanii of duuba deebi'an sitti mul'atu. Ati yeroo teessee ilaaltu jara kana akkamitti ilaalta? Akkanatti fakkaatutti waan sitti tolu miti. Atis egaa yeroo waan tokko yaaltee osoo fiixaan hin baasiin of duuba deebitu kanuma fakkaatta. Oromoon yeroo mammaaku qeerransa eegee hin qaban qabnaan gad hin dhiisan jedha. Akkuma kana jabinni namaas kan beekamu gaafa waan dadhabee deebisee irbaata dandeettii isaa taasifatudha. Gootummaan nama tokkos kan beekamu yeroo waan salphaa fiixaan baasuu osoo hin taane yeroo waan maqaa qabuu fi sammuu namaa gararraa ta'e hojjetee agarsiisudha. Akka beektonni jedhanitti waan fiixaan baasuu hin dandeenye jalqabuurraa waan fiixaan fixuu danda'an jalqabuu yookiin immoo dhiisuu wayya jedhu. Namoonni nuti jaboodha jennee waamaa oolluu fi namoonni addunyaa kanaaf fakkeenya ta'anii wantoota adda addaa hojjetanii lafa kaa'an baay'een isaanii namoota kufaatiin michuu taasifate turedha. Hammuma kufan dogoggora ofii irraa barataa deemu. Jireenyi immoo mana barnootaa gaariidha waan ta'eef haala gaariidhaan nama barsiifti. Osoo kufaatiin hin jirre jireenyi hin jiru. Qorteetu nama qoraafti. Qoraaftes gaaraa nama baafti. Qormaanni qoraasuma milkiiti. Kufaatiin immoo yaalirraa dhufa. Sammuun teessu gidiraa qofa yaaddi. Namni taa'uu guddisus huuba lafaa fuudhee ka'a jedhama mitiiree.